Waaw, namoota gargar ba'an, namoota gaa'elli isaanii diigame, namoota chaalenjii biyya Arabaa keessatti waliin dabarsanii ka'anii immoo erga gaa'ila isaanii dhaabbatanii gaa'illi isaanii sababa namaatiin akkasumallee haadha faaxee beektu yoo ta'e haadhi faaxee mana jara kanaa dhaqxee gaa'ila jara kanaa diiguudhaan obboloonni kun lamaan adda ba'anii walirraa jiraatanii turan. Biyya Arabaa keessaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti illee chaalenjii hedduu dabarsanii turan. Har'a garuu dhugaa Rabbiin isaan gargaaree gaa'ila isaanii duraatti, jaalala isaanii duraatti deebi'aniitiin jiru. Naafii fi Kadir nagaan daganne. Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya. Nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'a waan ani isinii qabadhee dhufe jechuudha. Waan nama gammachiisu dhugaa waaqayyooti. Ani obboloota walitti deebi'an, obboloota waliin gaa'ila isaanii dhaabbatanii ka'anii walirraa adda ba'an kana gaafa har'a immoo haala kanaan wal simatanii akkanatti wal hammataniitiin wal ungatan gaafan arge akkanatti jaalallee isaa durii kana ol fuudhee baateetiin akkanatti yeroo fuuldura nama naannessu jechuudha. Wanti kana caalaa nama gammachiisu mee maaltu jira dhugaa waaqaan siniin jedha. Jaalalli haala kanaa yeroo walitti deebi'u akkamitti akka nama gammachiisu I don't know. Ani baay'ee tokko gammadee jechuudha. Egaa akkuma beektan jechuudha. Naafii fi Kadir biyya Arabaa keessaa Saudi Arabiyaa turanii. Egaa isheenis akkuma keenya kaddaamaa taatee ejjechaa turte. Innillee akkuma nama kamiitu aamila ta'ee ejjetaa ture jechuudha. Biyya Saudi Arabiyaa keessa waggaa dheeraadhaa fi jaalalaan waliin turanii biyyuma Saudi Arabiyaa keessatti illee gaa'ila dhaabbatan jechuudha. Gaa'ila dhaabbatanii otoo jiranii Kadir waraqaa qaba. Naafiin garuu waraqaa hin qabdu. Yeroon siniin jiru illee gaalii yaani seeraan ala jirti jechuudha. Isaan erga gaa'ila isaanii dhaabbatanii akkuma beektan Naafiin alattu Arsiiti. Kadir immoo dhalataa Harargeeti jechuudha. Egaa akkuma beekamu telefoona yookiin bilbilaan wal baranii biyya Saudii keessatti gaa'ila bareedduu tokko dhaabbatan jechuudha. Ijoolleen kun baay'ee ijoollee nama ol adeemaa jiru. Kadiris ta'e Naafis ta'e jechuudha. Akkuma Oromootti aadaa Oromoo safuu Oromoo eeggatanii gaa'ila isaanii dhaabbatanii jiru jechuudha. Erga dhaabbatanii chaalenjii hedduu keessa Naafiin Kadir gara biyyaatti galee achumaan boodarra immoo Naafiin qabamuudha yookiin immoo seeraan ala waan taateef isheen illee booda Kadirirra galte jechuudha. Erga galtee gaa'ila isaanii magaala Finfinnee keessatti erguma gaa'ila isaanii itti fufanii walumaan jiraachaa jiranii jechuudha. Otuma waliin jiraataa jiraniiti. Akkuma beektanii haadha faaxee beektoo ta'e haati faaxee biyya Kuweet jedhamurraa gara biyyaa galte jechuudha. Egaa Naafiifiin haati faaxee biyyi isaanii tokko Arsiidha. Nama biyya ofii kabajanii safuu aadaa Oromootiin eeganii simatan jechuudha. Haadha faaxeetiin deemanii simatan. Haati faaxee aqxee jireenya isaanii kana ilaalaarra Kadirii fi Naafiidhaan walitti buuste jechuudha. Walitti buuste Naafiinis dallanuudhaan gara maatii ishiitti deebite. Yeroo gara maatii ishiitti deebitu jettee kana kanaatiin jaarsolii fi sheekoliin Naafiitiin gara Kadiritti deebisan jechuudha. Achumaan haati faaxees isaanuma gidduu jirti akka isaan walitti deebi'an taasifame jechuudha. Kanumaan otoo jiraniiti haaluma jireenyaa wal qabate ammallee deddeebi'anii wal tuttuquudhaan yookiin immoo aarii dura jiru sana walitti bu'insa dura jiru sana walitti kakkaasuudhaan Kadir deebi'ee gara biyyaa Kaataritti imale jechuudha. Sanumaan Naafiin obsa godhachuudhaan abbaan manaa kiyya na dhiise deemeera, abbaa manaa kiyyarraa adda ba'een jira osoo hin je'iin otoo abdiin kutatiin jaalala isaanii duraa sana forget yookiin immoo osoo hin irraanfatiin jechuudha. Jaalala sana laphee masheetti qabachaa akkasumallee Kadirillee jaalallee isaa durii sana otoo hamilee irraan kutatiin abdiin otoo eeggatuuti otuma kanaan jiranii laayivii kanarrallee otoo deddeemaniiti bakka jette wanta hedduu namoonni baay'ee waa hedduu jedhanii arrabsaa turani. Ilma Kadir alchuu hin danda'u kan jedhan fa'a arrabsaniiru. Dhugaadha hojii waaqayyoo keessa galuun
gaarii miti jechuudha. Akkasumallee naafiin illee dhaluu hin dandeessu waliin jechuudhaan ati gaangeedha ati maaliidha ati alchuu hin dandeessu ati immoo dhaluu hin dandeessu jedheetiin namni gaa'ila namaa keessa galee isaan jeeqaa ture jechuudha. Garuu gaa'ila namaa keessa galuun taazabbii namatti fide jechuudha. Qaanii namatti fide. Warreen guyyaa sana adda isaan baasan, warreen guyyaa sana waa'ee isaanii odeessan, warreen guyyaan sana akka obboloonni kun adda ba'anii haasa'an mee har'a hoo maal jedhu gaafa obboloonni kun walitti deebi'anii akkanatti wal hammatan mee goomattuu maal jetti dhugaa. Warri gaafa sana adda isaan baasan akkasumallee immoo warri alchuu fi dhaluu hin dandeessu jedhanii arraba isaanii irraa dubbatan har'a deebi'anii arraba isaanii ciniinuuyi. Har'a deebi'anii waan tufan arraabuuyi. Mee maal godhu dhugaa waaqaa baay'ee tokko jechuudha. Waan nagarramee na dhiisuu dide waa'ee namaa keessan galiinaa. Waa'ee namaa keessan galiinaa. Gaa'ila kan namaaf kennu waaqayyoodha. Gaa'ila namaa keessatti illee kan haga dhumaa nama faana jiraatu waaqayyoodha jechuudha. Gaa'ila rabbi namaaf kenne malee namni ofii dhaabbachuu hin danda'u. Yoo waaqayyo adda baase malee namni waan barbaade hojii gaa'ila namaa diiguu hin danda'u. Yeroodhaaf diiga malee diigee hambisuu hin danda'u. Garuu rabbiin immoo biddeen keessan maaddiin keessan tokko jedheera taanaan kunoo warri dura xaxan warri dura adda isaan baasan lafatti hafanii naafii fi kadiriin guyyaa har'aa kana jechuudha. Kadir naafiif ispoonsara ta'eetiin har'a jaalallee isaa durii haadha manaasaa kan biyya ormaa keessatti chaalenjii hedduu waliin dabarsan har'allee deebi'anii ijaan wal arganii jaalallee walii sana jaalala durii waliin qaban sana waliif ibsanii jiru jechuudha fuula namaatti. Kanaaf jennaan ani akka kiyyatti dhugaa gooftaa hedduu tokko gammadee hedduu tokko dhugaa namni of eeggadha arraba keessan eeggadha arraba keessan maaliifi waan na har'a dubbatan boru waan jedhanii keessa deebi'antu nama dhiba jechuudha. Egaa otoo mandararraa odeessituuti obboloonni keenya walumaa galatti gaa'ila isaaniitti deebi'anii jiru. Gammachuu gaarii isaaniif haa ta'u ammallee gaa'ila isaanii inni adda baasu isaanirraa haa cabu maqaa Yesuusiin. Gaa'illi isaanii gaa'ila eebbaa, gaa'ila nagaa, gaa'ila jaalalaa kan ilmoo waliin argatanii waliin horanii waliin aarri filatan isaanaa taasisu. Baga rabbiin walitti isaan deebise. Ani gammachuu kiyya asiin ibsadhee jira. Dhugaa dubbachuuf yeroon arge shakkaan odii nan shakke amma dhuguma kadirii fi naafiidhaa jechi kun kan tatta'ame walitti deebi'anii dhugaa rabbii ganaa rakkasee viidiyoo kana kan arge ture sodaadheetiin boodattafe dhugaa waaqa jiraataan siniin jedhenna. Kanaaf hedduu tokko gammadee baga rabbiin tokko isaan taasise rabbiin baga hamtuu gidduu isaanii irraa baase goomattuu mortuu baga gidduu isaanii irraa ba'ee obboloonni keenya haala kanaa walitti deebi'anii siniin jechuun jaaladha. Mee warri naafiif kadirii gammaddan laayik godhaa dhugaa rabbii baay'ee natti tolee jira. Amma na jee gammadee amma akkamitti dhugaa maaliif yoo jettan biyya ormaa keessatti waa hedduu waliin dabarsaniiru. Akkuma nuti mana ormaa keessatti rakkachaa jirru kan gaafa gaa'illi namaa diigame immoo nama aarsa jechuudha. Dhugaa rabbii aarsaa hedduu waan waliin dabarsanii. Kanaaf lama abduun ayyaana abduudha jedhan. Kanaaf obboloonni keenyi baga gaa'ila isaanii hin dhabiini baga gaa'ila isaaniitti isaan deebisee rabbiin baga isaan gargaare isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa turtii biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isin jaaladha isin kabaja.